dhugoomsaan Oromoo jalqaba gaafa jijjiiramni biyya kana keessa dhufu nama sochii qeerroo keessatti haalaan hirmaachaa ture. Hirmaatillee ammoo ammallee jijjiirama dhufe kana nama deeggaruu jiru. Wala ban dhaabbachuu barbaada. Tokkoffaa artistoota Oromootiif. Artiin bu'uura hawaasummaati. Artiin bu'uura siyaasaati. Artiin bu'uura diinagdeeti. Hawaasummaa kee, diinagdee kee, siyaasa kee artiin jabeeffata. Ammattis artistoota ispeeshaalii hubannoo egereedhaa qaban warra biyya alaa turan ka biyyatti galanii ka biyya keessa mootummaa deeggaranii mootummaas morma baay'ee waan namni quba qabaachuu keessa tokko dhimmi egeree biyyaa waa'ee mootummaa deeggaruu fi morma wajjin qabatu. Nuti yeroo gaafa dhimma mootummaa kana baay'ee dubbannu gaafa hojii hawaasa keenyaa dubbannu mootummaa mormuu fi deeggaruu hin danda'a keenya miti. Dhimma egeree hawaasa keenyaati. Arratti mootummaa kana wajjin dhaabbachuun gaafa diinni gamaa fi gamanaa beek dubbiin warra baatee warra kaabaatillee namticha shaabiyaa Isaayyaas Afwerqiitillee kuushirratti bu'uura gaafa gaafatu dhimma kuush biraatti miti rakkoon isaa Oromummaa irratti rakkoon isaa ammoo gaafa warroonni kaleessa maqaa hayyoota Oromoo fudhachaa hin turan gaafa gabbaanii sana rakkoo jiramte isas kan ittiin dura dhaabbachuu dandeenyu inni tokkoffaan aartii. Artistoonni Oromoodhaa kaleessa akkuma qabsoo sirna wayyaanee akka inni cabuuf dargiin akka inni cabuuf Haayile Sillaaseen akka inni cabuuf Dr. Kabja Artisalii Birraan faan kan akka Adam Haruun faan kan akka Abbishuu faan eenyuun sibiif telefoonis kannoo artistoota Oromoo baay'ee jira. Elemoo Alii artistoota Oromoo namoota maqaa siyaamee fitu miti. Aartii kaleessa qabsoo Oromootiin walitti qabaatiin dhufan sun arras hegeree dhaloota kanaaf fuuldura lama jiru qabatee akka isaan hojjetan mootummaa isaan mijeesse isaanis itti qophaa'anii aartiidhaan sirna kana dura dhaabbachuu aartiidhaa fi influence miidiyaatiin in the world wanni addunyaan ittiin dhaqabe lolu waraanni addunyaa sirbaariin addunyaan ittiin dhaqabe irra aartii fi miidiyaadha. Miidiyaan Oromoodhaa goda jiru hundatti jabaachuu qaba. Aartiin Oromoo jabaachuu qaba. Aartiin Oromoo bira dhaabbachuu qaban ergaa dhumaa dabarfachuu barbaada.